Kanaaf maal isinii jechuu barbaade beektanii? Namni baadiyaa jiraatee fi magaalaa jiraate illee harki isaa hin qamaaca'u. Isinii galaami hin qamaaca'u yoo abbicha dhiqatee diddibatee of jedhe jechuudha. Kanaaf ani abbaa mana kiyyaa mukaanii ibiddaan bobeessee dhiyana nyaachisa. Isin agarsiisaa jechuudha akkaataa itti isa nyaachisaa jiru. Kanaaf ani abbaa mana kiyyaatiin yeroo baay'ee jakkeetti kan narratti argitanii shaarbii kana narra argitanii naabiti jedheen hin beeku maaliif isumaan miicadhee jijjiiramee itti urgaa'ee abbaa mana kiyyaa yennoo seenu yoo inni jakkeetti naabitu deemu wanta birootiin godhanna ilmaan keenya guddisna ani jakkeetti kaanii natti hin bitini dhiisi anatu harka kiyya jira akkaataan itti ani qulqulleeffadhee uffadhu jedheeni akkasitti gammachiise zana faqa xadaa jedhee jiraachisaa jira akkasitti beekaa laala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Galanni karabbiiti. Maal isinitti fakkaate? Daalame callaati ilaala. Jaalalli jiraanan wanni kamuu namaaf hin jibbisiisu argaa jirtanii. Kunoo jireenya akkanaa kana keessa abbaa mana kiyyaa wajjin taa'utti jira. Kana keessa akkanatti alatti hojjetanna. Alhamdulillah. Dirqama mana naabiti fooqii naa ijaari dirqama mana keessaa gadi bahu ibiddan bobeessu jiru wanti akkasii nu bira. Waa hundatti alhamdulillahi rabbil aalamiin jennee rabbi keenya nama shakkaru tokko jechuudha. Akkasitti akkana dubartiin akka kiyya kana ta'uu qabdanii akka Raabiyaa Muhammad yookiin siifaan aanolee arsii kana ta'uu qabdan dhugaan isinitti hima. Laala dhagallee naabitti suusumaana barbaachisan jettan ammoontiin kun jechuudha argitan kun agartanii ammina kun suusumaa miti kartoonii zayitiin namaa dhufu tokko beeytanii qorqorroo zayitiin namaa kennan tokko gizee maaliin jedhan tokko namaaf hozza'amu isuma san naa kennaniitti na sadaqatanii narraa zaanni bahee laala dubbii dhugaatii isuma san muree suusumaa godhadhe jechuun nagaa naaf ta'a akka kiyya kana ta'a dubri Oromoodha akka Raabiyaa Muhammad akka siifanaan olee arsii kana ta'a isinitti mi'aan immoo kanaafuu laaluu qabdanii wanta an hojjedhu kanallee jechuudha akkatti dabbafanna egaa akkatti ilaallee irra kaafanna maali ilaaltani miti dirqama dhagallee naabitiin jedhuun jechuudha hingeenne hanga siludisee ga'e immoo isin agarsiisna jireenyi baadiyaa akkana kunoshee baradha yaa boonu biyya alaa turre anu Dubaay waggaa jaan ture kun amma kan dalagu jira akkamta weddame abbaa mana kiyyaa dirqamanii waan hin qabne naafuudha eessaa naafidame waan hin qabne eessaa naafida akkatti kunoo kanniin kana isin ammoo ta'e wanni naabiti roottoo naabiti maal jettan nu roottoon barbaannu baaldi xiqqishuu tana yoo naabiti anaaf roottoodha inni akkasitti ilma akkanaa kanallee horadhee qaba kunoo alhamdulillah galanni isaan badinii argitanii jireenya keenya akkatti bishaan kanallee obaafannee jenna kanaaf biyyee kana rakkate deemna kana alhamdulillah argitanii yoo barbaanne immoo lukkuufinne horii qallee as keessatti awwaalanne godhanna akkasi hoolaa binne argitanii alhamdulillah reefi isin agarsiisee jira miti kun as laala amma geessee jira waan ijoolleen magaalaa nyaattu abbaa mana kiyyaa baadiyyaa jiru kanallee ka ibidtaan na hojjechiifatu kanallee naan nyaachisa jechuudha abbaan manaa ofii warqiidha so danda'ame isaafin suduujama kun argitanii akkatti hojjedhee nyaachisaa jechuudha biyyee kanan jennu maaliin jennu argitan alhamdulillahi rabbil aalamiin